Ilmi namaa kun yeroo tokko tokko osoo hin beekinis ta'e osoo beekuu dogoggora guddaa hanga lubbuu nama balleessutti wanta raawwatu baay'ee tokkotu jira. Egaa obboloota koo akkuma iskiriinii bilbila koo irratti argitan dargaggoonni kun piraankii ayyuu irratti dalaganii ayyuun isa dhugaa seetee gaafa isa dhugaa seetee immoo wantichi piraankii ta'uusaa beektu akkamitti ana miidiyaa gubbaa irratti ija namaa fuulduratti na salphistu gaafa jettu summii dhugde jechuudha. Summii dhuguun immoo lubbuu ofii ishee of baasuun immoo kuni rakkoo guddaadha jechuudha. Maaliif taanaan lubbuu waaqayyo baasee isheedhumatu fudhata waan ta'eef nagaallee isin gaafachuu hin daganne. Nagaa fi jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo amantaa biroo taatanis yoyyaa ashamaa harka fuun isiniin jechaa warri maamila simboo taatan asumaanuu bara 2016 nagaan nu xumursiisee bara 2017tti kan nu ceesise waaqayyoof galanni haa ta'u. Akkasuma barichi bara haraaraa bara dhiifamaa bara dhaloonni gaariin itti biqilannuuf haa ta'u isiniin jechaa. Egaa akkuma iskiriinii bilbila kooti irratti argitan waan natti dhaga'amee fi waan jechuu qabu tokko miidiyaa kan koo irratti dabarsuuf mirga guutuu waan tan qabuufu asirratti yeroo baay'ee nuti shamarran balleessa guddaa nuti hojjennu lapheen keenya waa takka dafee murteessuufis ni ariifanna jechuudha. Kun immoo dogoggora guddaa lubbuu keenyatti dafnee murtoo kennina ta'e taanaan ofuma jalaaf banne malee nama biraa nama takka jalaa wanti banne takka illee hin jiru jechuudha. Piraankii yeroo darbe Sayid ayyuu irratti hojjete irratti mucaan inni kun immoo isaan kaameraa akka Sayidoon piraankii ishee irratti godhu kan raawwate isaadha jechuudha. Mucichi gaafan akkasii ilaalu isumarraa rakkoon guddaan jiraatiti jedhetanii malee nama biraarraa rakkoo badaan jiraatiti miti. Maaliif taanaan ayyuun daa'imummaa kiyyaanaan si jaalladheetii jira jette Sayidoodhaan. Sayidoon illee yeroo duratti warri keenya mucayyoo kana waliif simfuusisna jedhanii turani. Garuu ani jireenya koo jiraachatan jira ilmoo qabadhallee jennaan ishiin illee ni beekti waan ta'eef akka haadha manaa fi ilmoo qabu. Egaa Sumayyaan maal jettee gaafa viidiyoo kana argitu jechuudha. Maaliif akkana ta'a wanti kun nurraa hin eegamu ani eenyu jennee of madaaluutii qabna. Jaalachuu irra jaalatamuutu akka gaarii ta'e hundi keenyayyuu ni beekna jechuudha. Shamarri tokko anguma barbaaddee dhiira tokko yoo jaallatte inni garaa duuba waanuma ishiin jaallatteef sin jaalladha waanuma jetteef inni illee sin jaalladha jedhaa. Garuu jireenyi kara fuulduraa ishiin gaa'ila ishii keessa galtee hanga dhumaatti jaalalaan jiraatti moo gadda keessa galtee qormaata keessa galti moo kan jedhu immoo ishii dhumaaf handhiisa jechuudha. Namni dhiirri tokko gaafa shamarran fuudhuudhaaf jedhu gatii guddaa kaffaluutii qaba jechuudha. Gaafa gatii guddaa hin kaffallee gaafa manaan si gahatirree gatii guddaa dadhabbii guddaa lifaatii guddaa sitti hin arganne sifaana duukaa dadhabbii guddaa waan hin arginee fi yeroo ati dogoggora xiqqoorree raawwatte si biraa deebi'uuf waa takka isa shakkisiisu. Maaliif taanaan dadhabbii malee si argate waan ta'eef dhiirri kamiyyuu dadhabbii guddaa keessa darbeeti kan shamara argatu jechuudha. Maaliif taanaan gaafa sana mi'aa jaalalaa fi gatii jaalalaaf kaffale waan beekuuf. Yeroo kana yeroo ammaa kana obboleewwan keenya shamarraa anis shamara waanan ta'eef obboleewwan keenya shamaraa ijoollee singiliin haadha manaa hin qabne osoo jiranuu osuma beekanuu osoo daa'ima qaban osoo haadha manaa isaanii wajjin duukaa galaa jiranuu irratti deebi'anii lammaffaa sadaffaa darrabamu. Kun immoo dogoggorri eenyudha kan yoo jenne dogoggorri kan mataa keenyati jechuudha. Boruu riskii kana eenyutu itti fudhata gaafa mana gaa'ila qabatte jaalalli sun gaafa dhume si qofatu isa jaallatee jira malee inni si jaallateetii hin jiru. Booda immoo summii kana dhugda jechuudha. Summii dhuguudhaan dura namni sin jaalladha jedheef akkamitti tole jechuutii qabda. Shamarran baay'een dhiirri tokko qoosadhaaf sin jaalladha yoo jedheef akkuma dhugaa seetee dafteetuma kara jaalalaatti galti jechuudha. Jaalala nama wajjiniin haasoftu dhiira kamuyyuu yoo haasofte jaalala obbolummaa waliin qabaadhu malee jaalala kara gaa'ilaa fi jaalala kara fuulduraa jireenya wajjiniin eegaluuf of hin kennin jechuudha. Of qoxxobuutii qabda. Maaf taanaan boru dhiibbaa guddaatu nurra gahaa waan ta'eef as teenyee waa takka boru maaltu nurra gahaa jennee yaaduutii qabna. Nama tokko jaalachuudhaan dura maalummaa nama sanaa beekuu qabna.
Dhumma gaafa sanaa gaafa nama barree gaafa gatii dadhabbii guddaa nutti dabale gaafa sana mi'aan jaalalaa waan galuuf jireenya gaariirra gaafa sana jiraatta jechuudha. Kinoo biraankii ta'ee gaafa biraankiin ta'u ishiin as deebitee summii liqimsite jechuudha. Summiin kun gaafa sana osoo namni ishee qaqqabuu baate lubbuun ishii taree naam. Kanaafuu of eeggannoon barbaachisaadha. Namni tokko gaafa biraankii hojjetee wanti sun inni miidhaan irraan ga'e sababa kootiin jedhee lubbuu ishii dhabe sababa kootiin isheen lubbuu koo dhabuudhaa mannaa lubbuu ishii dhabuudhaa mannaa jaartii lammaffaa fuudhuuf nan eeyyamama jedhe gaafa waadaa galuuf Saidoon argitaniiti jirtu. Kuni fedhii yeroo tokko warri koomentii fuudhi warri jettan namni tokko karooraaf kaayyoo qaba jechuudha. Karooraaf kaayyoo malee haadha manaa lammaffaa fuudhuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Haalli hin irra jiru nama sana jiraachisuu ni danda'a jedhanii murteessuun gaariidha jechuudha. Nama kana godhi jechuudha ani yoo eenyudha ani maalan hojjetaati jira jireenyin ani keessa jiru kuni maalidha jennee ofi keenyaaf dhaabbannee of ilaaluun barbaachisaadha. Garuu ani Saidoo waanan baay'ee tokko isa ajaa'ibsiifadhe sababa kooti jettee lubbuun kee hin tarini rakkoon qabu waadan siif seenaani siif fudha jedhee yeroo inni itti dubbatu argitaniiti jirtu jechuudha. Viidiyoo isaa sana yoo dhaqxaniiti ilaaltan yeroo tokko ati summii kana dhuguu argite malee jaalala irratti hin qabamte summii kana dhuguu argite malee inni jaalala kee ni qabaa hanga ati jaalattu sana inni si jaalataa yeroo jettee teessee kara fuulduraatti tilmaamutu si barbaachisa ture jechuudha. Maaliif taanaan anis boru shamara waanan ta'eefu waan fuulduraa nutti deemu tokko jireenya isa har'a keessa jirru osoo hin taane isa boru gaafa gaa'ela keessa gallee daa'imti keenya dhufte gaafa sana jaalalli bakka lachanuu jiramoo hin jiru isa jedhu sana teessee ofii keetiif summii dhuguudhaan dura ofii keetiif teessee kana tilmaamuu qabda jechuudha. Shamarran kamtuyyuu kana tilmaamuu qabdu waa takka nama tokko dhiira tokko sin jaaladha waan sin jedheefi ati gaafii jaalalaa suma dhugaa naa dhiyeessa jettee anis sin jaaladha jettee kufuutii hin qabdu jechuudha. Maaf taanaan isa jireenya har'a irra jiraattu osoo hin taane jireenya kee kaayyoo keessa boruu isa fuulduraa nama kana faana hanga dhumaattiin ta'aayii wanta jettu sana dhaabbattee yaaduutii qabda jechuudha. Har'atoo yeroo summii dhugdu sana lubbuun ishii taree ishiitu du'e malee kan jiru waa takka hin ta'u jechuudha. Kan jiru inuma jiraata ishiidhaaf ishiin lubbuun ishii tarte malee gocha akkanaa ofirratti hin murteessinaa. Shamarran baay'ee bira jira wanti akkanaa waan tokko yoo dhabdan daftaniituma kara lubbuu keessanii balleessuuf kaattu. Maaliif borukkoo guyyaa biraatiif boru guyyaa biraati har'a miti borummoo guyyaa biraati waan ta'eefuu daftanii lubbuu keessanitti adabbii laatinaa lubbuu keessanitti isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Koomentii jalatti immoo yaada qabdan nu barreessaa. Warri maamila Simboo taatan duraanuu jirtanii nu jajjabeessaa. Warri maamila Simboo hin taane immoo kottaa nutti dabalamaan isiniin jedha. Ulfaadhaa.